Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnin jawab motia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya baga nagaan meetiin isin jira. Asumanu ga Ara jalatamta. manu naafi abbaa aynaan wajjin jiran isin jira. Wajjin jira. Asumanu ga nutile jiddu wana video isini berte walin isini takai warabne jechuudha. Asumanu ga charana rijana berti. Umoinanis ga akkuma garti lotetti jirti. Harraamo warri komanti jalatille waahiddu jettanille ni jirtani. Warri garti komantiidhaan nama gartee as jalatti illee nu arrabsitan illee nu jettanii kanarraa ammoo namni tokko nama gartee jechuudha yookaan jaalatan yookaan nama jibban yoo nama jibban irraa caljaan nama jaalatan ammoo wanni kana sirrii miti irraa dhaabullee jechuun wooma jiraati kanarraa ammoo namni gartee nama arrabsullee ni jira jeetiin jiran akka murtaa'aa jetti kanarraa ilmi namaa kun tokko miti isaan kana keessaa tokko yookaan kan nama gorsu hin dhabamu jeetiin abdii qaba. Kanarraa ammoo yoo namni tokko gartee dogoggora keessan gartee sirreeffadhu jechuun waan bareeda jeetiin abdii qaba. Asumaan jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kanarraa ammoo har'a gartee uummaminaan qabaddeetiin dhufe akka gartee isin misumatan abdiin qaba jeetiin amana. Ammoo akkuma gartee beekamuttu waan gartee deemaa jiru ni beektan jeetiin waan deemaa jiru ni beektanii. Asumaan wanni deemaa jiru maali yoo kan jiru taate wanni deemaa jiru Arafaa diibii Feeruzaa fi Arafaat maalirra jiran yookaan maalitti waliin jiran asumaan yoo ni gartee isiniif ibsu hanga gartee gama kiyyaan isiniif ibsu barbaade wanni gartee Arafaa fi Feeruzaa irra waliin jiran dhugaadhaa akkuma gartee manguddichi isin gartee bira deeyte akkuma gartee dhiyoo sana dhugaadhaa gartee isaan gartee nama wallolellee kan gartee dhaamellee asumaanu kenna tuubillee jechuudha waan gartee silaa barbaachisu waan gartee arbeen amzee dhahamuu sarratti jechuudha maallaqa gartee inni wallaaneen kafalyaaniin irratti murteessu akkuma gartee agartan isinilleen kanarraa ammoo itti aansuudhaan wanni gartee isaan irra jiran Feeruzaallee kun akkuma agartan ni galchina jaaniitii jiranii kanarraa amma isiilleen kunoo isiillee galchanii jiran kunoo isii agartanii jiran jeetiin abdii qaba kanarraa amma akkuma isiin gartee kunoo isaan galchanii gartee viidiyoo gadhiifne nutilleen dhufnee asumaan gartee isiniif viidiyoo isaan gadhiisan irratti nutilleen asumaan gama keessan dhufuu dandeenye akka immoo isin gama keessanitti dhufuu dandeenye gaafa gartee isiin tun manatti galte ummuinaan akkuma beektan waan isin jechuu turtanii beektanii kanarraa ammoo har'a wanni nan gartee isii qabadhee gama keessan dhufuu danda'e waan gartee amma dura jettisan takka takkaan yoonii fi gartee kan isiniif himtu taate yoo kan naa himtu taate hangaan gartee isinirraa baasutti nufaana turaan isiniin jaa hanga gartee dhuma viidiyoo teenyatti nufaana turaan isiniin jaa Oromootiyya. Ayyee. Maal jettisa? Maal jettee? Waan jetti bara mana dhageessa wanneen si gartee asitti gartee kaameraa kaayee fi kaameraa waraabutti jiru Waa'ee isaanii maaliif na gaafata? waa'ee isaanii maal na gaafata waa'ee isaanii dubanee fi waan kana eegee keessa seenne keessaa Bitamtee jirta qabootu? bitamtee jirta eenyuun na bitu Aboo bitamtee jirta maal eekan waajjiru? lola dhiisa hamma bara lolatti hin jirru bara Kameeraa maal eessatti na fedhe kophoo wal gaafatan? kaameraan laal waan jiru nagaa afaan nagaatiin natti himtee Kophoo silaadhaan sirrii jirtu. sirrii jirtu maaliin ta'e Sirrii jirtu. Sirrii jirtu. maaliif fuularra na beeksiftu moo akkam Sirrii jirtu alaa silaa amma kun. dhageessa Siin biyaa kameeti jaarsa qayyo. jaarsa kiyya amma duraanuu jaarsa kee ta'uu sin falmineeti na dhageeffadhu Feeruzaalummaa ni galchinaa jaan gaafii isiin tun galtee dhugaadha waan gartee dheengadda jettee atiis ni beekta waan amma dura jechuu ture Ni jirtu. gaafan ni jirti duubamman tana yoo wanni kun gartee hanjira taate amma durallee dubbannee jira viidiyoo gadhiifnee jira sababa sanii atilleen si arrabsutu jira kanarraa ammoo yoo wanni kun kan jiraanne taate yoo moonii fi wanti kun kan dhugaan jirtu taate haqa himeef Wanni haqa himuu bar siimeetiin jiru hunda. Siimeen jiru? siimeen jiru
Waan takka tan namaa San kaatuba san na dhageeffadhu arras maaliif namni kun beekadhu takkarra lamas nama kana hanga dandeessu gorsiteeti hanga gartee beeytullee ittiin saniifin an kaameraas kaarra waan hin gartee danda'u sitti himee siin gorsaa jedhin kaameraas kaa waan biraatiif himti. Nagorsu waan hin dhageessiine gaa. Waan hin dhageessiine. Lamadi waan biraa dhageenye gaa kan hin duraan siime malee. Hin dhageenye. Duumoo. Sanumaa fi galeessasii kana malee hin dhageenye. Ndagenya yo wonno kono arran tan duba isin tun galu tan naga angalte mana sitti galisi ma video gar ha galu dente ma video isin tun galte garte amma gaafa isin manatti galte akamta yo wonni ati jettu sun takka hinjiran akamta ma si ya stoko bulcha ega ati duba tikata khasiti ma taw durani so dere wa sa dere gurbaya Gurbata lagi. Roro siti rantai tu bedere. Nanti roro nama tu bedere kata apa? Roro nama tu bedere nanti kata. Ay, tu benar ni kena tiga. Inta roro tu tiga dalam beda kau roro si kerja tu bedere kata dia bedere. Itu kata. Tu bapa lu kena yani tu benar nama sanun dorbane kerja isi sanun darab site. Oromo ni sak ngas cara atillen anillen sabab akan ke Arab some. Sille Arab sani. Karena Ramo. Yo wanni garte jiru wanni wan jiru garni aga be garnu si balle se sin jam kan din wor si arab se ka fa ini sin garte ini be yo ga khiji ba bo butiri ya ga bada te khiji bu bate amma bije mara garte yo mo butiri ya ga bada te onu khiji ba chu bate si yo mo gwara bi ta gwa kudran ni gwa ante de be se ga ga ro si arab se le musu balle ya bu mo ya ni Mujirani. Harus harus le. Anammo gabar si wajjini narrafamu jirami. Egan si wajjin arrafamu ha arrafamu. Wan jurusan garte dubbatu indisu jedin dubbatu jira. Ammo anarra. Indisi ramalle. Indisi. Suma wajjini dubba kamatti wanti akka marata tasirra kakawala. Wandu maratu tisirri jirani. Maratu lan miti. Nagayang kabakayang kabaroro isitu kana nagore yo maradelle roro sin nagaraje. Atu. Rorosi nama raja. Ega kan jettu ate. Ammo yo wanno humboda waan biraa kan fiddat. Isa fiddan bira. Isa fiddan. Asar ma isani fiddan bira. Isa fiddan. Eta musbira taysan. Ayye. Namni jiru nage. Yos magara chubata. Namni jiru waan jiru dalaga jan. Bar yos magara chubata. Suma garte gara galchani. Akkana taysin jechubata. Maali irratti gara gara. An yani akana namni kun yoo namni amma shaytaana sinjee barmaatan kanarra beeku yoo nagorsa israa'in fudhadhan ammoo hedduu haasawurra hedduu dhageeffatu bareedduudha jette Oromoon dhageessa ammoo garuu an gurra kan kee dhageeti waa hedduu siraa dhageeffadhe sababa gartee keetillee arrafame jechuudha sababa keetillee namni waa hedduun waamee kanaan jee namni dhalaajee dubbatu duraanuu sammu sama yang kau dua kan banta sammu tiga bagian yang kau dua kesana jadi baru telara dua kan gara galte ni galeto roro tidak sanggate imam fatih kan yang lu garang kira lara cucu ila ara garang kira kau kau kira akan wan kan saat itu telara dua sana dari bidai yang telara sudah ada basi tele dari bidai kan ani dua kan telara sudah putus surenti dua mentana wan aye amun ada akai sini tadi tu garte kejiba le boda bidai kejiba Wan do irabbaay absitu na akida taane jirti. Akida na daari. Kanin gala durunya ta khabaati kharate duru. Mali din gale. Silaananu tokko eeganii fi isin tun ifiin gartee duraanuu baatee. Waraqaa fudhatee jiru kam galanii. Duraanuu baatee waraqaa fudhate. Eega. Kanamma akkasumaddi silaa. Kun hundi gaafa isin gartee manatti galte. Gaafatamuu yoo lama. Isaatis gaafatamuu yoo lamtoora. Waraqaa fudhadheettee isin illee ragaa jiraame. Ani ndaqu isaan jidduu. Bar ragaa jiraame. Viidiyoo tan amma dura gartee keessatti Oromoon guutuun ni gartee mire. Hayyee. Kanarraa immoo. Ayyoon ayaamanis. Taatan waan jira. Tanumaan jaan. Taatatu taatee jiraatis guyyaa kana godhe jettee jirtan jira. Kana godhe jettee. Waan ati naan ta'eef. Anjaasa kan itti siree irra sama jiru ciisu sirna hin jiru. Baaramoo waan akkanaa arras borus ittiin deebi waa'ee isaanii ulii waa'ee namaatis ulii siin galchu. Dhageessa. Yoo nan gartee qaalee kiyya kan dhageessu taate yoo jaarsitti jala waan akkanaa ulii
arraan booda waan akkanatti deebite Kajiba na ragarte booda. Waan dhugaatii si mutiran. naafeete hoggusan Naafeetii maal boo? naafeete Naafeetii. waan akkanaa walitti deebitan Ilboo harkaa waan lafa naafeetii. ilmoo olkaa qabaannoo waan akkanaa walitti yoonni fi gartee nama gartee waan nagaatiif kadeemta waan akkanaa walitti hin deebin dhageessa ammoo isiin sunis waraqaa fudhadhee sababa barbaadee agarsiisa. waraqaa fudhadhee jette Yoo isin tumaara taatee dubbatan sababa sanii dhuftee na qabata. waraqaa fudhadhee teemi waraqaa sana eega baski gootee biraa fudhatte isiin tun argamitti munguttichi saniin inni kana waan akkanaan na godhe amma sanitti hin galu isaas hin barbaadu waan jiin hin duuba yoo inni kun kan jiraatu taate jettee jirti Eega. Walaasanii keessa deemaa malee jettee jirti. maaliin nu walaaji Qaalicha mungutticha sanii sirrii jira. munguttichaa sirrii jira Mungutticha sana amantee jirta boo. anu mungutticha bara na dhageessa Ana Guyyaa nyaata gartee hundeen asitti dhufee asiin Amanee hin jiru waan. hundeen gaafa asitti dhufee na fuudhe sanii Haasonni an isaanii. guyyoo isiin gartee feeruusaa arge malee Isiin maan galii waan hangaan isii gaafadhutti waa takkan dubbadhu wayyatiin deemeen asii Raggeeffatu kullee maaliif isa galiin isiin awwaala duraa guyyaa isaan dhaqaqu torbee ga'u jirra. Egaa manguddoon bira dhufte. Egaa manguddoon itti dhaayite. Egaa manguddoo san bira dhaayite torbaan ga'u jirtiin. ayyee Manguddoon kun maaliif hin galchine? manguddoon asirratti duuba sababa gartee amsheen illee dhahamet sababa gartee kan naatuuf illee mucaa dheetti waan inni gartee Karaa maatu wajjin artee yoo ta'e yoo nama nagaa ta'e kana dhiibuu miti. Asoo dhugaa ta'e kanaaf kana walitti namfisu. bar kanaanis arras baros dubbatu bareetu hin jira kana inuman dubbadhaa bara osoo inni fin gartee ati asin jirtu waan sanillee waraabee jira dubbadhe kan immoo eegan dubbatu hin dhiif maaliif duraan hin galchin ijeellee anillee kaaseetan ture kanarraa immoo ayyaa masiitan inni galchina jaan arabaadilleen akkuma akkuma agarreesanitti siif galchinaati siif galchinaati ayyee gurbaan maallaqatti gaddisiinsa maallaqatti gaddisi eega intaltee kamii eeggata hin falottee baatee akka hin galee turuu ajaa'aba sitti taasoo qolleet maal taate mataa kan itti fayyina Please, ammoo laala waan biraa takka hin barbaadu. Hangan muka baay'een haasuma hanga kana qaama siraa barbaada. Asumaan ogaa jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya waan gartee isin jettullee ni dhageessanii. Kanarraa ammoo hanga gartee isaan manatti galanitti illee waan kana nuti illee gartee wanni keessaa nu nan bifne waan gartee duraan ammoo naan ol baatee gartee nama arrabsuu ture. Waan isin jechuu turteetu waan kana keessaa illee nuti illee nu nan bifne. Nuti ammoo isiin gartee arafaatis bultii isaanii gartee ta duraanitti deebi'an an gama qayyaan ni gammada. Atu yoo isin mana gartee maal jettaan? maal agartee boo Eeyyo walumaan gartee isinaa bulchuu qaba. maal uummata akka waan nana kenga ugaran fedhanaa bula fedhanaa isin maal agartee Waan biraa irra booda waa takka gabbaateen dubbate. Waa takka ol baateetis kaameeraa keessee waan biraa waa takka hin dubbate. waa'ee isaanii maaliif Maaliif? galtee jirtii uffata kayya kun galtee kana nama gooti galtee jirtii dhalaa namaa hin haajeetiin ni dhaama. Ilaan ta'u hayyee kanarraa immoo waan biraa dubbattee ulee hanga isin jiru. Dhageessa. Asumaan ogaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya har'a gartee mul'inaan kun akkanatti kanarraa immoo feerizaan yookaan jaalatiin arafee manguddichi illee kunoo niin galchaa jeeti jira. Kanarraa immoo manatti galchee jira. Gaafa isin manatti galte inshaallah waan gartee isin yookaan arafee fi isin illee waan irra gahan walumaanuu gartee kan dhageenyu ta'a. Nuti illee viidiyoo agarreetuma asumaan gartee gama keessan dhufuu dandeenye viidiyoo isaan gadhiisan agarree gama keessan dhufuu dandeenye. Inshaallah hanga gartee walitti deemutti nagaan nuuf turaa isin jenna Oromootiyya. Baay'ee.